durani jarjaraadhaan hojii keenya hojjetaan jirtu meeshaalee ta'ee akkasumas viidiyoo gadhiisaan jirtu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka hunda Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu baga jiraattan amantii kutaantu liqoodin isiniin jedha. Addunyaa kanarratti ilmi namaa jireenya hedduu qaba. Isaan keessaa jireenyi sadii dirqama. Tokkoffaa irratti jireenya hawaasaa, lammaffaa irratti jireenya maatii fi jireenya dhuunfaa ofiiti. Isaan kanneen keessaa dura jireenya hawaasaa yookiin immoo ijoollee meeshaa bituufis tahee sooshaal miidiyaadhaan waliin dubbadhuudha. Garuu sababa iidaa sababeeffachuu fira bira dhaquun firri na bira dhufuun akkasuma immoo iyyuu keessummaa amma viidiyoo bakka inni isin waraabaa jiru bakka namni hin jirretti isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani yeroo dheeraa jechuun namaa waan osoo waliin argin turu yeroo namaa wal argu akkasuma immoo namnis yeroo na argu yeroo narraa fudhatanii anillee yeroo isaanii fudhadhaa isiniin jedha gammachuu maatii firaati. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jira isiniin jedha. Akkuma jirutti tahee ajajni keessan bilbilaan order ta'a yookiin kan tartiiba qabatee hojjetamaa jiru warrootiin fakkeenyaaf meeshaan isaanii na bira turan Aminaa Nageellee kan taate meeshaan isii jechuudha sababa tokko malee waan jaaladhuuf waan kabajuu fi kan nama maraatu isii dursa inni qaba kan jedhuun kanaan asumaan na of gochisiin jedha. Itti aansu namoota warroonni meeshaa daddafi nu geessii nu dhaqqabsiisi jettan hajaa hatantamaa daddaa qabdan inshaallah wa ta'ala haga danda'een isiniif daddafaa isiniif jarjara. Garuu meeshaan ajajaa hedduun kan turutu jira kan jarjarutu jira. Kana waan ta'eef malee waan biraatii miti waa'ee majlisni gatiin kaduraa caalaa majlisa nama dhiistee viidiyoo gannuu dhiisaan jirtu jettanii viidiyoo sababni majlisa osoo gadi dhiisin fe'uu fi majlisni gatiin isaa hin dabale yoo dhagahanii jedhan namootiin hedduun komii yookiin ammoo yaada fedhii isaanii komantii jalatti dhiyeessanii sababa kanaaf jecha namallee cinquu jireenyi waddade akka namni jedhu hin barbaadu. Tokkoffaa irratti wanni akka firiijii, gasaala, eelee daabboo tahee eelee buddeena wanni jechuudha. Alaagalu keessattuu eeleen buddeena biyya keessatti baay'een dabalee asitti hojjetamti. Fakkeenyaaf eeleen daabboo sadarkaa qabdi. Tokkoffaa jira, lammaffaa jira, sadaffaa jira. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya tokkoffaan gabaa irratti ajajaan malee baay'inaan hin argamu iyyuu sababni isaa maali yoo jettanii namootiin jechuudha hedduun isaanii waan kan rakasaasan bitaniif jecha fakkeenyaaf duraaniin eeleen isin tokkoffaan qarshii 13,000 turte. Har'a 20,000 way 20 jirti. Isinii galaa jirti. Jiraamiti tarrakasaa gaafa kan rakasaa 17,000 yoo taate jette namni 17,500 tarrakasaa namni xiyyeeffata waan ta'eef ka gabaan irraa deemu yookiin ammoo fakkeenya isinii hima'anii nama sooshaal miidiyaa hojjetu viidiyoo yeroo hunda naalaalamu silaa viidiyoo nyaataati. Isinii galaa jiraamiti viidiyoo nyaataa osoo tole yeroo hunda hojjeta. Garuu daftee hojjechuuf sitti hin dhiisu. Akkasuma mootummaa daftee manaa ba'uuf sitti hin dhiisu. Dadhabbinna sitti uuma viidiyoo nyaataa yoo hin hojjedha jette ulaagaalee hedduu si barbaachisa. Isinii galee kana waan ta'eef silaa namni waan deemu hojjeta malee waan hin deemne hin hojjetu isiniin jedha. Kana waan ta'eef jecha meeshaaleen gatii isaa tokko isaa wajjin qabadhee akkasuma mootummaa meeshaalee farniicharaa jechuudha. Inshaallah wa ta'ala yeroo gabaabaa keessatti du'aa yoo jabaattanii jettanii wanna akhbaara addaa yookiin ammoo oduu haaraa qabadhee isiniif dhufa. Haa ta'u malee isin laayik gochuun hiriyoota keessanii qoodaa isiniin jedha. Itti aansu namootuyyuu nyaata dhugaatii irratti namootiin maatii keessanii bituu barbaadanillee ni jirra inshaallah wa ta'ala. Haa ta'u malee jechuudha majlisni hedduutu jira. Kalara diizaayinii akkuma duraanii sanitti ni hojjedha ni baasa ka barbaadan fedhii keessan irratti hundooftanii ergachuu dandeettanii. Akkasuma immoo meeshaan hodhaa gannanii rakasa warri jettan qarshii 200 ka irraa bu'ee jiru itti fayyadamuu dandeettanii carraa isa qofaa miti jechuudha. Warrootiin meeshaa na biraa qabdan meeshaan qixxeen bitame qixxeen hin bitamne keessattuu warri firaasha zuuriyaa qabdan firaashni ani barbaadu hin dhabame. Kana jechuun firaashni magaalaa irraa biyyarraa dhabame jechuu osoo hin tahin ka'anii bitu ka'anii barbaadu san dhabamee haga ajajadhee dhufu har'allee torbeetaan siifinnaa fe'amee finfinnee dhufaa jira jedhanii haala kanaan tursiisanii yoo dhabee jedhe firaashuma jiru isinii bitaa isin ammootuyyuu akka jaalattan abdii qabaa isiniin jedha. Itti aansuun maal isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa sabskraayibiin kiyyaa xiqqishuu isiitti tofechuu viidiyoon naa guutuuf qopheeffachuuf akka ajaa'ibaa kanatti qophaa'ee taa'aa jira. Guyyaa muraasa keessatti akka sabskraayibii 100 tana sabskraayib gochuun sheer hiriyoota keessanii gochuudhaan 50 nagalchisan abdii qaba. Laayik sheer waliif godha. Isin jaaladha isin kabajaa qophiin eedaa akka morrinaan jettanii anaaf bareedaa gaariidha. Hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa Oromoo kiyya guutuu ni jira isiniin jedha.
واي جت فيديو أكس ماموت يو هوجي وانا درت فيديو غيرها غيان غنو إيش وجدتن أني يودن ده إفكين يرجع فيديو سديوك أباد ده نمني سلا قصته تربيت أنا كيس يو فيديو رابون دندني سني قلا جرامتي فيديو كنا كايا تامتي أني كايا سني رات ترسيس وان فيني بجت والله أكين يفرق فيديو كنا قد سني إيسم فيديو برا يمكن بروك أباد لتاناني برود لي قالوا ما سني إيسا سلا جتشو وين ورابون ددفينا تنتول لي فرق إيجا قد إيجا برجدو أولوني دندا سني رات تروم في يرون ترومو يرو بيزي تأي يرو ما فيديو سنو ورابني أكاس مامو يرو جولين كاميرمان يوكينا مو كرادي مني ميشانا ما جيساني إيدا هيريو تبرا دي مني إيجيتي يدو تجركا namni gari waan adda addaatiif deema isinin jedha sababa kanaaf jecha torban guutuu isinirraa badee kanaaf dhiifama of kolchaadha isin akkuma asitti argitan kanatti meeshaalee uffata firaashaa maggaarraja walirratti dhagmii hedduudha kabaasaa jiru garuu ammoo viidiyoo waraabuun yeroo tokko hin mijatu namooleen carqii firaashaa barbaadan hundi keessanuyyuu jechuudha kalarii isaa kalarii adda addaa yookiin alwaan adda addaatiin hin jira tokkoffaa irratti wanni isin hubattanii beekuu qabdan diizaayinii barbaadan yookiin ammoo diizaayinii an barbaade no son tan ka isin feetaniin yoo ka barbaade bareedallee nu filadhu jettan isinii filadha haala masitti argitan kanaan carqiin qarshiin wanni hundi isaa garagara carqii hedduudha jechuu kabaase keessattuu carqii majlisaa irraa ka dalagamu hedduudha garuu haalaan viidiyoo waraabuu natti waan hin mijatiniif akkasuma immoo bakkallee yeroo tokko ammoo yeroo geessituu namni jarjaraan waan hajamuuf waan jiruuf sagantaa adda addaa sagantaa cidhaa qophii adda addaa akkasuma immoo iidaan wal qabatee viidiyoo waraabuu isiniif hin dandeenye kanaaf inshallah isa kanallee harkaa qaba namoonni barbaadan helo jechuu dandeettanii keessattuu namootiin jechuudha meeshaa jarjaraan barbaadan daftanii dura ajajachuu dandeettanii maggaarrajaan kun baay'ee bareeda qarshii 9,000 kan dalagamee baheedha namootiin hedduun kan 20 10 wayii malee jiru warri jettan akka isin feetaniin ka 7,8 illee ni jira ka 5,6 illee isuma carqii orjinaala irraa tahee jechuudha mitiriin murteessaadha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaaf isin ammoo viidiyoo kana hiriyoota keessanii share like olii godhuun dagatina lakkoofsa bilbilaa duwwaa 97815 7275 WhatsApp Telegraamaan na dubbisaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keessanuyyuu hiriyoota keessanii share gochuun viidiyoo like oliif godha meeshaalee aadaa warroonni ajajattanii na biraa qabdanillee biizii mata'e malee meeshaan baay'ee ni jira kan hin baanellee akkasuma taraa qabatee ka jirullee ni jira jechaan sun micattiin takka jechuudha Ummu Hamza Mo'eennu South Africa irraa meeshaan kee qophaa'ee jira na dubbisiisin jedha. Olman keessan gaarii haa ta'u.